Isi tasawuf kana. Saboon gartuu baleessa kiyya goora nama irraa ifaa maaliif kaa fakkeenyaaf beekatu wanni gartee ani illee kan isin dhufu taatee maal isheen beekta. Wanni kuni karan deemtii eenyu wajjin dalagu jira. Sigalee tooftaadhaan waan kana suutaa asuutanii irraa fuudhuu qabdan malee gizee akka kanatti tumne dubbummaan sanuu maal fakkaatti. Amma isa biratti waan kana haasoo waan fakkotaadhaa beekte kanumaafuu kuni dirqama. Fiduusa dirqama. Bashaan Arabaas haa ta'u waanuma fedhasan gartee amma gaa ijoollee gaafa abduuqa imaantu jira boonuma keenyaaf duuqa malee akkasii amma nagaan fi baasa gaa ijoollee nama lamatanii wajji biyyatan dhufe galte sanatu tokko suuti jira tokko biyya jira biyya buunati si galte isaan akka biyyaatis kasuutii jirus irra bilbileetu fuula hordoftoota dura galte waan inni godhees dhageessisa namni biraallee itti as ba'a akka namaa fakkeenya ta'u galte akkasiin godha malee nu wandisu kaasaa fatani. Tuni akkasuma maaliif fakkeenyaaf namni kun gartee namni gartee nasiruu akkas godhee mee maaltu akkamii wal gaafachiisaa oomu kun jechuun boo baleessa biyyi ati sirriitti himi biyya teetii fi wanni garteellee sirriitti himuun dirqama sirraa oomu. Isa namni maqaan isaa didee afaan arabaa hanqaan mana sannaaf jala dhageenye afaan oromoo tokko miti. Bar boojaan kun afaan arabaa dhiise. Lakkii kasanii miti namni kun fakkeenyaaf qomeef dheeti gaafa sanuu nasiruu sana akkas godhe kun gartee qomeef dhee sanitti maaliif kanaa jee wanni jiini akkoonni akka dhiiraa taate akka dhala uumaa fiitoo. Akka dhiiraa dhuftee kun isaan bishaan bas. Maalonni nafis wanta deeti magaalaa keessaa bahu jira. Maaltu nafis isaa waan balleessisaa maal balleessisaa. Afaan qabattee dubbata. Biitii teessanii miti biitii abbaa qabdi. Meeshaan dhagaayee wanni sifiisisan jiru miti akkasimi amma gaaree kun dargattee makiinaa jalqabaa san keessatti sii galtee akkanaa fi kana itti akkasitti buk jettee lallabdeeti arabshaa gooteeti qabamtee mana sun dhuftee moo jara makiinaadhaa ka wajjin dubbii akkasii gartee isaa maal gootu san sii galtee wajji deemte moo ana miitemma anuma kana mootummaan asitti imma ifirratti mootummaadhaan shahiideedhaan mallee akkasitti beeku haqa biyya irratti amma tabiraa siniitu nagaa hamba'uu barbaadda tolaan maallaqa ammumaan tanadha maallaqa ammumaan tana gartee Saayibo itti dubbadhaa gaanoo konkolaa tanaan qorraa itti dubbadhaa liqiin gala qabdii dhagayeetu liqiin gala qabdii galchifirra Waliin balleessee sin qabu. amma isii hirtatti manni uummanaa eenyuti manni uummanaa eenyuti manni uummanaa eenyuti Hin beeku wayi yaana ra'ee. dhagaye mana nasruuti haati gaafa sana akkas gooteen nasruu deebisee jechuun fakkeenyaaf liqiin gala qabdii liqiidha liqiin warraa kafalame beekan akkasi deebisin mana sigale deebisuufi qonni dirqama kan sirraa nasruu maal Halumaa taate? jechuun maaliif namni tokko beekanu fakkeenyaaf odoo nama tumee odoo inni hin ta'in fakkeenyaaf inni tumee inni nasruu sana akkas godhee miti inni humna nasruu akkas godhee inni gubbaan akkas godhuun duratti laakiin immoo ta'e namni kun obboleessa kiyya nuti afaanii wal gaafannee akkaataa tigirtee jiru eenyu wajjin nama ibidda soo baase aanan baasee jiraami sigale kuni nu bira harkamuu qaba laakiin immoo ta'e akkan shooronni taphateen. Shaabi dura akkuma teettee illee ta'e aannan geessa fuuluma hordoftoota duratti Kuni beekama kun dhaggeeffat naaf kannitamoo hin kan yoo san ta'uu baatee hin deebisu amanu baatee waan taami maal taate isa jeeseetiin shayii geera boon Sarakkasuma haqa keetti gabaabduudha haqa keetti barkun. sandinnaan gaammoo dhaggeeffat sandinnaan akka ruuza adii danfaa barboo ruuza adii danfaa kan ibittirraa kan godhate osonni akka taa'ee ijaaran kuutiin sangatee kana fudhadhee beekadhu afaanitti sodaa uleeti sigaltee ganamaaf galgala wayita laaqanni gee ni tuman wayita faxarri gee ni tuman wayita hiraanni gee ni tuman dhaggeeffadhu ani ruuza danfaa akkasitti gartee wayita sadeen akkasii wayita faxara hiraata laaqana danfaa jaamta kanna haala sola nagaami fayyaadha bilbilli feebuu biyyeetiin barraa risaalaa siisii barraa waa salaamtaa galee kana kun oleenji kaameraa kaayasiif hinka ammaan tana gartee fuuluma namaa durattuu gartee haa dubbatuu fi biyya kaameraa kaayee beekadhu amma durattuu inni qabadhu bakkaan azzabamsanitti ni zazzaba. Ana wuli naaf beekaa fi bakka dina. Naaf beekaa bakka inni tokko. Kana dhaga'e ilaal maaliif fakkeenyaaf kuni isa kanama ani maaliif duraaniif dhufaallee turre laakiin immoo ta'e wanni kuni
fakkeenyaaf namni gartee ilma Oromoo akkas godhee borusiis akkas godhaa beekama. Oromoo guutuu kas godhee jira. Oromoo guutuu akkas godhaa beekama. Kanaafuu qilleensarra waan baafnee fiidoo tura qabu jiru baay'ee. Kuni jechuun Kana keessa gartee dhufee gartee waan Akka dhaaqama timatu nas bahuudhaan. as bahuudhaan. turii dhagee amma siifin himaa adbileessa jedhee siifin Algadda kan inni algadda bar'ee kalee. irratti dawwalee Achi fuunee alatti fagoodhaami. Hogguu achi fuunee gartee nuti makiinaa seennee xiqqoo deemnu. Hundi attu bara. Warri baasaa eesh fiigmaa hulaa cufannee gaafa jirraa bire inni sarkaa hidhaa laalee dubbii godhanii obboleessa keenya ni waraatee maal jennaan zama ajaa'iba haramnu godhee beekadhu. Sammaallaa kanneen cufneeti. Maallaa kanneen obboleessa keenya Laafaa tokko inni maraatee kan jennaan. Kanaaf ulee isin gartaan kun tuttumtantan hunda si harkatti jira kana mikitti nama tuman. Si galtee kana nyaatu kan gartee wala godhu beekate kaameeraa kanas cufaati si galtee isinis kaatee qabdanii mi isai gaatuma sinna olii isaan jabaan kaadheetti naqa himsiisa. Ciisa kana tuuma eegi bitte. Tamam boo kana. Tamam tole barboo hidhaa asitti irraa hin baasaa ijoollee ganda kanaatti bilbileetiin fedhe. Warraan beeku akkanaaf kana jee akkasitti fide malee silaa nuun dhufu tabiraan nana Amma waan quqeen. takkallee hin mirma. Awwa maali maali wanni